Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtan hordoftoni YouTube channel Amir Media hundi keessanoo bakkuma jirtanitti nageenyi kanko isinada qabecha har'as video harawan walitti deebinee jirra. Video har'a keessatti kan isinitti agarsiisu appin tokko bilbila keessanirraa yoo bade akkamitti deebistanii argachuu dandeessan. Baay'een keessan akka beektan appii tokko bilbila keessanirraa yoo isin jala bade deebistanii argachuudhaaf baay'ee tokko ni rakkattu. Play Store keessa seentanis argachuu dhabuu dandeessanii. So appii tokko bilbila keessanirraa akka tasaa yoo bade deebistanii argachuun isin rakkise jechuudha. Egaa anammoo kan qabadhee isin dhufe akkamitti appii bilbila keessanirraa bade tokko yoo isin jala bade karaa salphaa ta'ee fi steppii salphaa ta'een akkamitti deebistanii argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Al tokko tokko bilbila keessanirratti appiiwwan argaman ni badu. Bilbila keessanirraa uninstall gootanii akka tasaa balleessuu ni dandeessu. So appii bilbila keessanirraa bade san akkamitti deebistanii argattan karaa salphaa ta'ee fi steppii salphaa ta'een fakkeenyaaf isin yaa kaasu Facebookiin bilbila keessanirraa yoo bade Facebookii appii Facebookii kana deebistanii argachuudhaaf ni rakkattu. So Play Store keessa deemtanii barbaaddanii ni argatu. Karaa adda isinitti agarsiisu kanatti yoo fayyadamtan immoo salphamatti appiin tokko bilbila keessanirraa yoo bade salphamatti deebistanii argachuu ni dandeessu. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda video haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelicha like share gochuun dagatinaadha. Gara barnoota keenyaatti ce'ina. Egaa appii bilbila keessanirraa qabdan tokko deebistanii argachuudhaaf appii tokko bilbila keessanirraa buufachuu qabdanii. Appiin kunis Appis Backup Restore jedhama. Appii kana bilbila keessanirratti ni buufattanii. Meegaabaayitii xiqqoodha appiin kun, faayidaan ishee garuu baay'ee tokko guddaadha jechuudha. Appii kana gara bilbila keessanitti ni buufattanii akkamitti akka buufattan boodarra isinitti agarsiisa. Egaa appoonni bilbila keessanirratti argamu kanneen jechuudha. Kan amma isinitti agarsiisaa jiru kanneen keessaa appiin tokko yoo bade bilbila keessanirraa guutumaan guutuutti ni bada jechuudha. Appiin kun ni bada. Al tokko bilbila keessanirraa bade taaneen argachuu hin dandeessan. Appiin kun garuu appiin tokko bilbila keessanirraa yoo bades deebistanii karaa ittiin argachuu dandeessan of keessaa qaba jechuudha. Karaa salphaa ta'ee fi steppii salphaa ta'een deebistanii argachuu dandeessanii itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Duraan dursitanii appicha keessanii seentu. Ergasii permission ni kennitanii fi allow jettanii. Ergasii immoo asirratti okay jettanii. Egaa appii bilbila keessanirratti argamu kanneen hundayyuu haala kanaan isinii fida. Appiiwwan isinii fide kan bilbila keessanirraa qabdan hunda isaatiiyyuu backup gootan jechuudha. Backup gootanii yeroo biraa deebistanii immoo akkaataa ittiin argattan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf appoota as keessatti argaman kanneen keessaa lamaan tokko backup godhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf Facebookii fi Imo backup godha jechuudha. Sanduuqa kana keessa qofatti right itti godha. Ergasii immoo dakana dhufee backup kan jettu jirti. Backup kan jedhu kana click godha. Ergasii immoo lakka'ee hanga dhibbaatti ni fixa. Ergasii immoo archive disini jedha. Archive disini jedha. Egaa ammaan booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan hunda gochuu ni dandeessanii. Appii bilbila keessan keessatti argamu hunda haala kanaan backup gochuu ni dandeessanii. Ani isinitti agarsiisuudhaaf appii lamatti fayyadame. Egaa Facebookii fi Imoon akka tasaa bilbila kan koo irraa yoo na yala bade Play Store keessa barbaaduun nan barbaachisu salphamatti appii kanarra dhufee argachuu ni danda'a jechuudha. Egaa steppii ana isinitti agarsiise kanaan dhaggeeffattoota kan koo appii kamiyyuu backup erga gootanii booda bilbila keessanirraa appii sana akka tasaa yoo dhabdan jechuudha. Appii bilbila keessanirraa yoo dhabdan appii san jechuudha salphamatti deebistanii argachuudhaaf Play Store irra seenuun isin barbaachisu namaan naa kenni jechuudha. Isin barbaachisu namarraa fudhachuu jechuudha. Isin barbaachisu namni share akka isiniif godhu gochuun isin barbaachisu salphamatti gara appii kanaatti ni seentanii. Ergasii asirraa ni bada jechuudha. Asirraa install isa ta'e kanarraa ni bada jechuudha. Appiin kun ni bada. So asirraa badee jira jechuudha. Kanaaf yoo isa argattu jechuudha deebistanii argachuudhaaf archive kan jedhu kana argaa jirtan jedhee yaada asirra ni seentu. Egaa akkuma asirratti argartan asirra seentanii isa kana install gochuu ni dandeessan jechuudha. Asirra dhuftanii install gootanii jechuudha. Gara bilbila keessanitti restore gootanii haala kanaan jechuudha. Right itti gootanii restore gootan jechuudha. Irra deebitanii restore gootanii ergasii appiin kun gara bilbila keessanitti salphamatti isiniif deebi'a jechuudha. Egaa bilbila keessanirraallee delete gochuu barbaadan isa mallattoo delete kana tuquudhaan delete gochuu ni dandeessanii. Appii ajaa'ibaatii appii kanatti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Appii kana eessaa argachuu akka dandeessan amma immoo isinitti agarsiisu. Appii kana argachuudhaaf salphamatti Play Store irra ni deemtu. Ergasii bakka search barii Play Store kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akka screen irratti isiniif barreessu kana barreessitan. Appis Backup Restore jettanii barreessitan. Egaa appichi jalqaba irratti isinii dhufa. Appis Backup and Restore kan jedhu kan jalqaba kanarratti click gootanii. Egaa haala kanaan appiin kunillee icon isaa asirratti ilaalaadha. Appii odaan fakeedhaan hojjetaman waan jiraniif icon isaa asirratti ilaalaadha. Appii kanaadha haala kanaan jechuudha. Appis Backup and Restore isinii jedha. Egaa appii kana ni buufattanii gara bilbila keessanitti nama miliyoona tokko olitti itti fayyadame. So appii kana gara bilbila keessanitti buufachuudhaan itti fayyadamaa isinii jedha. Appiin kamiyyuu bilbila keessanirraa yoo bade appii kana keessa seentanii steppii amma isinitti agarsiise kanaan deebistanii argachuu ni dandeessan. Hanga ammaatti na dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Barnoota kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha.
Video kana like share gochuun nagatinadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.